أصلي فود نذير نكنا يا دو جانا أبو إنترو رياكي أنا مجلسي أنا عبد النذير باجي ولد صاحبه بنا شو نو جزيرة ما بورنا عرفت بقى أصل رام إرجع إيه أونلاين رام دقيقة دي روانا كذي جاي إكمودا سيدا ولا tiga pada wan yere makit sima yo barbade moto karam senjera wala ti isi video mo at online rati male sinta ude bisa dida Maljatan. jatti na shakki ta jirti fayan kabdu mage ta bide La fayya ka babarte doktor dugara biyan wanja da sur fakara dubada male fayya ka bane. Mijiyo alamat waggaa sadiitu tun mijiyo hay ma islamaan taati hafte wargo goida kuma refu kala bala jere la wallahi kartio jaketa lalo I don't know nama jalan ke mana tu katu wallahi iginyu ma bi da busan ni taati bara kuma refu san tay mare lugu Doktor sinargine barama video ki atau gadi tu dejalan te barata ma gawana na baka shena siti ta afi for akasi te baka natin ko sina. Nafsi jalan likabe ini kate di bate babare damane tuta riba ufaketa tai akame si jalan tai makati ya أما Hojii jira fara qabuuti dha sakara keessatti nitti mul'adha amma ko natti tolu kaan amma hojii waan jiru fakkanatti bayani mana madami dara gabar ayi kazi jara le kan ma bar koy lido mit gure أيه ela bar kazi jara tur le kan ma amma ti mila lama kor kamna fi mukala man korani jira nadiri makana jara nadiri fi dalaga mana madamu wal waji sidemu dandetu Dokin jalan citi tiketa murad dotenin. Kalau biak aja location si erga tinjera ada apa matana asra handi orang nanti yo biar jerat. Dokin tiara tiketi murad do gara di si kaje. Sigale me. tinggal rakon Why isa ya damo why juru te ti ya damo why mati ke ti ya daman kota mana madam kita tibiti ugot. mal jiru ki ya matuna ya ji san murin ke te koda kana tika kabatini na Kafa jalan kita sentibar nama jalan tu kena arga cukal bin sifat tiba. garu jiraatini dha amma rakkoon qabutini dha jala delle Bada sama ya cun kakak tental. Ayah ni wan dika kacisa nadiri wan dikunam sisa ini zerra okay jaru fi entau jaru sorisa kabde yadit nadiri wan tisifida promise. Tole? okay Zerra kebalu batulle soni eshi ya cun entau ya cun isa kabdi. Ane motu nadiri wan tisifida inshallah okay. suuraan agartu profaayilii isii amma dawalteen aksi bira doktor Kardi nagu dika online injiru directly jalala keti si kayo rabat de jere tini karshi kiye bata Ethiopia ada wala marata na le wara to pe jiru te dawal ci ka please Maal kun jabbiin مراتي دكتور مراتي ara maratu na le da yahu biye bakajira apa ilmati wa ka negat si kayo biya bata daga tani de karshi kiye bata de Ethiopia tida walu gari bay furi da kaninya do doktor na badu da dem dat ko sa jirtu meru warabbi ara na t-shirt ni hojjeti sever doctor t-shirt fi gocha koy ni hojjete mi jira wagana ngeenyi male Kolorok ni menamini karena kope fanne. Aku jira sa amma na posta kana energitu bakar warabbi Sila pada jalan rumah jara kurana yo mana kaba umri ki ya jalan na kaba be ko bar. ay doctor umusira rasin kamni Aru musena na wal phone kan ti jalan la kana wal mana kana ti tajana je. okay jala katti namni khoba jala tay namatti barbadan kana bante li Nu nama duri gawa tinjiru kana online ra wal boyun ko tinjiru ka ro. online wali bo banta okay nagali Kana ma zin beine ti boyu kana so namni zun beine.
dhalachuu keetus hin beekne jaalatan Anuuna ajaa'iba kun wallaahi yaani bar nam tokko tokko takkafaan warra biyya keenyaati shaarukaan jaalattee biyya shaarukaan jiru hin deemete caccabtee. Shaarukaan kama dhugaa kana moo? Jamsi, please. Oh my goodness. Long time. Dugarabi, welcome. Dugarabi. Taka Sharukan jalate chu. Sharukan jalanti mana ganta kengenti. Biyya kengenti chu. Hindi hanbata. Barakuma Sharukan nu boleh tiba. Hati kau jalan lepas cacapi. Wizan dulu. Kaisi sudah boleh. Sharukan kama hindi jiru kama artisti guddaa kanamu Isin beni juk cacapi cuma kina gara-gara achi demeti hindi demeti. Amma me maal gochuu asli me amma maal gochuu nama akkanaa kana faana uumama siitu hin beekne nama sanyii. Sharukan itu hindi berganda Me maal si jaalata me laalatti. mucattiin baay'ee miidhamteer lachaan cabeera. Wallahi miciyyooni qulluc jechuun jirti qomis guddisuu. Dhugaa kee jette doktor. Doktora keenya kun wakkalatti nan jajjabeessitu dhugaa rabbii. Abboo kaliifoo si haa kenninu kaliifoo galchi kaliifaa si kennina kaliifaa wasii wayyaati. No hin fedhu. Nama biraan fedhu. Kaliifaan nama Fedhu lama oda biddaan akkanumatti hafa yoo sadamnaan. Dhugaa moo? Naziiriin dhabnaan dhaabattee haftaa? Hee neeru mulla akkanatti hafaan. Eega filoota. Suuraa jaarsa qabdaa biyyatti? No hin qabu jaarsu murikkee xiqqoodha jaarsu godhadhe kanan biraa. Beeytaa mootu waa'ee jaalalaa kana. Garuu gizeen biyya jiru gizeen barumsa baradhu jaaladhe garuu inni amma bultii godhasee jiraatin immoo biraan dhufe. Ajaa'iba jirti yoo sirreessa. Warqee mucattiin sireetii gachaate biyya keessa jira. Asli doktora jaalalaati miti ati maal gorsini? Sagalee wallisu sagalee ni qabdaa? Ani gorsuu keessa iyyuu sareetiin bara akkasiin tasfaa kudhatu xiqqoo. Ni wallista? Mee nu wallisi? Mee jaalala qabdu bifa aartiitiin nu ibsime. Walliidhaan nu ibsiya. Garuu namarraa korra jedhaan jettu gaawwanan immoo sim jedhee sirba tokko yoo sirbe uwwellis. Rakkoon hin jiru rakkoon hin jiru. Abibti yoo barbaadde warra jiru miti kan dhiyoo kana makki shanitti wal maraachan ka maariifaa sanuu sirbe minaa qabaan fikir eegilli shiyooti nu. Eeshin dhaggeeffadhaaga. Ahoo nahuun tullee si dhaggeeffanna. Naannawee naawwisiisaa naziritti qabana jedhamsiisaa ta'uuf aannan qawwee dhuggeetan afajjiisaa kuno. Sirbire jechatti jirte warra tama walaloo haasawatti calleri sirbi artistii ta'i. Naannawee naawwisiisaa nazii nuratti qabana jedhamsiisaa ta'uu dinnaan qawwee dhuggeetan afajjiisaa kuno kana caala akkam doktor badde kana caala akkamitti. Wallee miti kun jecha bar. Rakkoon qabu kaa'imee jira maakii. Sila waa nyaattee? Nyaata nyaattee? Gaaffiin poolisii gaafa. Ana. Nyaata nyaanne maal nyaadha nyaata maal ergan ganama dhufeesi majaalaa ta'a akkuma sagalee nyaata ta'u. Osoo naaziriin dhufiinu barnauma ifaan qabee taatee barqabamtee haftee yoo inni dhufe gaggabuu deemtee haala kanaan. Of jabeessi lubbu. Mansuuri argaa jira jala kanatti. Diin kurtee maaltu wuli? Mansuur tekstii godhaara jala kanatti. Kaleessa balaa kan isarra gahee ture balaan kunillee kale waliin gala. Seeti dhamoo isamee. Egaa akkaawunti dhamoo isamee nagarreeni. Mansuur barree. Qonaatiin keessa fakkaata. Dubain tun biyya bareedduu wayiiti lakki waan baay'ee qabdi ajaa'iba rabbi. Hin deemtu ati warqee Dubaayin? Hin deemtu? Yaa? Cidha deemna amma yoo jarri kun cidha godhatu.
Waan keessa dhufe malee hin seenne keessa. Nadhiiri siidha walaala. Sorry kana sen lachu. Madam itti dhufeera namitti himmaa kushiinaa keessa deemte. Siidha walaala. Wayne. Online at TV. Walaala deebi'ee. Ini garabbi agargaaruun. Maaliin akkana godhe isaan immoo. Mukaas. Itti migaa namni sababa fayyaduu jira jee. Mara koo kabara guyyaa lama reef jennee san booda dagannaa mala Oromooti. Yoo Dhuga. maa kolfata lawar koomatti kun waan doktori xiinxaleetiin haa ta'utti kolfinaati. Nadhiiro. Nadhiir salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa keetii fayyaa. Dawwalimee dhimmaaf si barbaada daddafi. Aboo gurbaayyuu jiraate yoo tana Itoophiyaa isaa tana jimaa barbaadatu karaa dhaabata. Online atti deebi'ee jaanitii qomi hayyee waan gaarii dansaa eegameega. Du'aayii godhi. Nazir jaalalaa Yaa Nadhiir jalalaan beeku. of hin dararin jecha jiran. Beekan hundee dhiqadhuti uffata jijjiiradhu baree dhiqottu. Wayyo asiliin ajjeese wallahi. Madaamin malee jira natti kaati kaa madaamin immoo uffata kan akkamiin geeddaratteetti. Hayyee koofiyyuma ofirraa darbi. Wanta sirra jiru koofiyyaa ofirraa darbi. Mooraali mamma nama keetillee gaarii miti kaa akkatti akka nama taasisaa dhufeetitti taa'uun jaartii jaarsaa dhufe. Yaa amma bareeddeedhaan akkas godhee rifeensa kee akkas godhee. Isin hawwasaa daqiiqaa tokko. Yallaa deemi. Ati amma jaalala keessa jirtaaf taasisaarra jirtaa keetu adda wallaallee bar akkamitti anuu saalwata otteene. Akka amma rifeensa goote san bareedaa ture akkas godhadhu. Deemiti ni xiqqoo fuula kanaa waan xaxaragatu yoo jiru looshinni mana kee kireemii fuula. Natti kaati kaa amma maata argatteetti. Dhiisii. Ayi wanteetti mukaaf ayi jala jirta jaalala ramaan gootanii midhalaga obboleetti yaakira. Zaman yalla shimde kasiidha tufiran qabdu. Asli. Makiita ajaa'ibaati. Gantii kana irratti si duuti ofirraa gaddari makiina si jedhe atiin tu shokkote Oromooti lubbuu namaan galaafatin isinatti gaafata yoo tottolfattee dhuune. Isin tolfadhee dhufan eegaa dooftoon. Rifeensa keenya. Ammoo hin dandeenye irratti fikirii lam dhalaan kaayyoo wallaaltee waan hin taane Doktor Beeko Obutaka Hima. Obutaka. Ayyee dooftor daqiiqaa tokko na eegi deemee qayyaradha. Samanuu takkaa irraa qabxamoo. dheeraa dhugotti. Rifeensa keetillee dhugottu. Gaabii jedhu fayyadu jijjiiramaa ejjirama. Asafaata ijibal maknaata jedhe doktor Angaasa ke. Gaarii miti of argitanitti fuulan kenina dhiisin dhaloota balleessaadha wallahi. Sirraa'uu qaba namni gizee taa'u. Akkamaamatu mamaraan lebbatti. Garaaf jaalatanii yoonaan mosoosii jaalanaan jette mukuu gaariin tuquta akkana gadhiiftee online teessisa. Haadha rakko. Warri koomenti isaa dubbiin xiyyeessirrii ta'uun kolfa tokkochi kana irraa sun jiru. Silaa yoo natti safuun beektu jira girrisaa waa aadaa beeka warri koomenti. Nuti dhuguma fuulaatti nama himuu kanaaf rabbiin umurii nu dheeresse kun salphina garaagaraa nu sattaraara kabeeramee qajana jedhu nu beerillee viidiyoo kenna baasuu didde. Yaa doktor keenya. Namni dawwala kootu yariin namitti.
ويا أوفو تجرى خازي لا خازي. الو نذير حبيبنا ترى نياش كتير ما بر. حبيبي فيديو انا قصدي لا خازي. ويد دكتور. ما نيادو أنا سويت سودا. maal jennaan inni beeka jecha waan biraa yoo jedhamu mooraalii micoof gaarii miti. Kamtu na jaalate akka saataatu jechuu danda'a. Naziir. Dastee haa dubartii wanti mooraalinisi. Anaatu mitu godhe guys. Isiin uffatu deemtee inni achi waa darbate gara miti. Rabbi si karkaarin na jedhe boran. Abbatti na ciise wallaan. Lesa. Abbatti si bara kamiin warqee taa'ee ka jaakeetta uffachuu danda'u ol ka'uu jibba baas fooxaa fi akkana godhadha. Obbanaa siinii. Namni barbe biizinesa godheera maaf warri followersi baay'ee qabdan kun waan kana oduu daladdanii warra wal jaalatan sirra waliif fida. Haash. Maal daleena kanan tun nuti maal harkan irra isaa waliif finne isaan gammachuu addunyaa seenan nuti hoo. Laanu qabaniin deemanii mana siree isaanii maal godhan warri bakka hayy Barjaa bitadhee ciao bamba. Barjaa nyaanne. ciao ciao namichi rabbi siyaasa barsiisu namoota gurguddaa wajjin jira sargii wayitti jira malaa qara nyaataa jirra booda si dubbisaa naa jedhe daqiiquma takka dhufe anguma si dubbise kana maan dhufne anguma si dubbise micoon uffatu kuttee mi. namichi Ayyaana takka ta'u. rashitti beekni yoo hidde malaa arraba kiyyaa udaan qabee keessa fuudhine Doktara anguma si dubbise kana dhufe dubbisuu hin danda'aman. sagalee isaa dhageessa gisee naanaa ta'u Nuyitiin godhe yoo waa jeejeeti bar. maaliif miyuut gootaat viidiyoo itti haasaa jira akka inni waan viidiyoo itti haasaa jira akka inni Ay doktar yoo gizeetti. laa anaaf nasiir baay'ee waliin jabaadha bar waan fedhe yoo an jira hin dubbatu Ay waa'ee sirriitti waa jeejeetuun nuti godhee moraalisiiti. sagalee isaa dhageesseedha isiin Isiin asla yoo jiraatee hunda geessu gaa kuttee bar foto kuttee. isinuu dhageesseedha akka nasiir naa dawwale Dhageenyi malee soo dubbisuu jirtu miiti si godheeni. namatu as jalaa itti hime natti fakkaate amma natti tolu jedhee mataa na dhiibate nama gurguddaa wajjin jiraan tolu gisee biraa jedhe Sunis hoppii tokko yeroo biraa soo dubbisiisan soke. yaa hin kolfe viidiyoo irratti dawwalee kolfe hin dhagayamaa nasiir onlaayinii jira mi'oona gubbarraa laalee taruu dhoor Namni kumni tokko jira namni kumni tokko keessa saayiboonni isaa bira jiraachuu danda'an maal agarsiisuu danda'an is normal. Wayyaa haadha koo. waa inni silaa uffattee dhufte barnaadhe Rifeensa reefuu san hiitee dhufte lubbuu. Way lubbuu yaa'ini qonjoo dhugumaan jaalatte ola rifeensa dhahaa ture bara wanti akka turteef rifeensa hiitee filattee dhufte. Aboo doktar gista akkalee dhufee haa dubbisu ola haraam aleeka haraam wallaahi. anti asirraan haraam aleeki nama gurguddaa wajjin jira natti tolu na darba ammaa jedhe Anka si dubbise san dhufee dubbisu qabar micoo rifeensa dhahaa hiitee tolchitee dhuftee bara amma deeqaa kan keessatti. Akkatti rifeensa hiitu rifeensa meeqa bikka shan hiikuun akka nama hiitee tolchitee dhufuun maa rakkoo qabaree waa mana rifeensaa deemtee wacii itti baafte shittibeetti maseentee ishimii walitti ashawee gadi hiikkattee wanna olii teerte tuqurmaa jiran akka bidaallesh haraam Rifeensa dheeraa qabdi. Bartee amma kana rakkaasittee.
Tori garuu ati bareedeerta garuu makiin akka baduu barbaadna liqiitti mee bar makila yeroo tokko yoo liqiitti bangaariidha. Wayni. Borcii qabdu dhalaa borcii qabdu jaalatu Naziir qalla garaan kee akka sheeppi. Silkii nama kaachisi qimee dubartii akka inni jaalatu hanuun bee kaachisi qimee. Hiriyaa dha Naguddi sitten agarsiisa ishii. Silkii haayigaa silkii wayirra haayiti. Hayi bareeddu. Doktor sagalee isaa dhaadhage bakka sagalee haa waraabuu fi dhageessisi. Halaas ni dhaabnaan danda'u mataan dhukkube. ati har'a kalee de dhukkube gaafa nama dhukkubsate wallaahi rabbi dhukkubsate. Wallahi doktor payyan gaudullahi. Maal jechuun kana jechuun ammoo. Duba doktor awwaana dhibee takka sumaaniin fiigaa akkamitti ana dhibee isa nagaree. Silaa ibsa dawwalee nazii namni jaalata kootu hin jooni. Si yaama akkamitti taate. Way good. Amala kullaan warri laayikii fi sheerii fooloo shaqqalatu onlaayinii jiru viidiyoon kee waraabamee miidiyaa hundarra siifachaa akka hundattuu viidiyoo kee Naziiriin argaa gate lafaate kana akka inni deebisu abdii qabna ammaaf immootu nama si kabaju tokko yeroo tokko yoo kabajuun bareeda namoota gurguddaa wajjin jira sargi wayii deemaa jira naan jedhe beekti itti deebisaa ooluun hin ta'u. Doktor gisee tokko dhufee sagalee mana isaa nagaa maalotti dawwali ka'a. Doktor lubbuu namaa badu jira jeen sargii maaliif deema? Sargii maaliif deeme doktor wayii maal keessa seenee rabbii koo. Akka diskoordiitti qabattee jirtu Naziir fagoo jira Habiibti. Akka diskoordiitti yoo isa dhabe isan dhabu jettee qabattee jirtu akka mircaatitti eeggataan hin jiru. Doktor gaafii akkamii na gaafatta wallaahi. No gaafii masirritti gaafata amma kilaabni tokko beektaa taphattoota dabilii qaba amma yoo lakkoofsi sararraa akka taphatu miidhame bakka isaa ka eeggatan jira eeggataa santu seena zabanyallee barranyalleen akkasuma yoo akka carraan kunnaata akka uulilee jettee akka diskoortiitti lafa kaa'atte hin jirtu isa barbaanne sii kenna. Nazeete kophee. Ayisa dhabnaan ilma malee afaan jeefaadha. Akkana afaatiniidha osoo dhabe. Bakka hafi amma fedhe beedidha. Yoo dandeette obsi yoo hin dandeenye immoo akkanuma dhaabadhu hafi asiyyuu socho'in bakka amma jirtu kana. Andee laayifii cufa baraanaa ilaali. Andee asirra dhaabbattee hafte moo laayifii cufee deema? Ilaa ammaan qallaanis horii hin laffaane barsiisni horii jiggamaa jiraanii. Ano so ke seenaa bas doktor guyyaa biraa sitti ammaan toluu fi waan ta'eef guyyaa biraa si agarsiisa waan ta'eef amma Doktor tasgabbaa'ee bakka sagalee haayitii sagalee si adeemsisu sagalee san dhageessisa. rabbii keetiin boo'e gara akka dhufee sii dhufu sanuma godhu malee amma maal godhu. Jattiin makkeetii yoo waa manfasii wayititti afuutee si goggogsitee mucaan nama hojii jira jedhee viidiyoo dabalee agarsiise mi'aani maal durriyyee gandaa wajjin waliin na buusuu barbaadda? Annaziiri wal loluu fedhu. Haa eeggattu rakkataan duraanuu irratti siidha. Mana nurtaan irratti jaalatee mana nurtaan Sagalee qabee fi naa dawwale jedhee naa dawwale kolfe natti dawwalee natti kolfe akka inni dhaga'e beeke wanni ati deemtu sun amma ta'uu naan jedhe dattaake.